Itoophiyaan yookiis Afrikaan yoom aggaaroo fakkeenya fudhatti. Fakkeenyi sun har'a raawwachaa jira. Mul'anni waggaa 15 sun har'a raawwachaa jira. Darbe keessa aktivistooti keenya beektonni keenya waan baay'ee qeeqaa turan, waa'ee lolaafaa qeeqaa turan. Har'a garuu hooggantoota gurguddootu Somaaliyaa irraa, Keeniyaa irraa, Jibuutii irraa, Ugaandaa irraa, biyyoota Afrikaa irraa, Xaaliyaan irraa piraayiveet xiyyaara isaanii fa'aa fidaniitu biyya kana dhufaa jiru. Akkaataa hariiroo biyya alaa wajjin godhaa jiru abbichuun. Oromiyaa irraa Finfinneen ala international flightiin ka'ee kan hin beekne xiyyaarri dhufee magaalaa Jimmaa irra qubatee magaalaa Jimmaa irraa ka'u. Biyya Xaaliyaanii ni beektu seenaa keessatti loliisa qabu. Itoophiyaadhaaf Xaaliyaanii waan isaan wal godhan ni beektu. Muummittii ministeera Xaaliyaanii fidee jilbeenfachiisee muka dhaabsisiisee eessatti aggaarotti. Muummichi ministeeraa kana waggaa meeqa dura abjoote. Nama akkasiitu salphifnama. Nama akkasiitu xiqqeessinama. Nama akkasiitu hin baradne. Nama akkasiitu lunda. Nama akkasiitu akkas jedhee oduu itti oofaa oollama. Waggaa meeqa dura abjoote kana. Aggaaroon Itoophiyaadhaafis Afrikaadhaafis yoom fakkeenya taati. Maaliif isa kana callistan? Maaf waa'ee kanaarraa waan tokko hin jenne? Maaf waa'ee kanaarraa jecha tokko hin dubbadne? Waan isin godhaa jirtan garuu teessanii dhuma dhalaan dhalaa ooltu. Jibbiinsa qabdu, diddaa qabdu, isa kanatu isin keessaa wacaa oolaa jechuu isaaniiti. Baay'een isaanii jibbiinsarraan kan kee dhalaan dhalaa oolu. Kanatu hin guunne jechaa kan isaan oolan jibbiinsarraan kan kee. Osoo bakka sana ta'anii waan hanqate sana guutuu hin danda'u. Osoo bakka sana ta'anii waan har'a muummichi ministeeraa hojjechaa jiru hojjechuu hin danda'u. Halkaniif guyyaa dhalaan dhalu. Maqaadhuma muummicha ministeeraa Abiy halkan abjuudhuma keessa yoo milkeessaan maqaa isaanii waan waamu natti fakkaate beda geeffadha. Abjuudhuma keessa Abiy waan jedhu natti fakkaata namichi kun. Unuma rakkate waa'ee corroqaa waan dubbattu, waa'ee karaarra ifaan jiru waan dubbattu, akkamitti kanarraa hin dubbanne. Kun seenaadhaam. Amma kun egaa siyaasaadha. Dhalaan dhaluu obboleen coollataa jedhan isa kanam. Kana siyaasatti hiikuu dandeenya.